Yaa Yerusaalem, yoon si irraanfadhe mirgi koo na irraanfatu. Faaruu Daawit faarsaa 37 lakkoofsa 5. Sagalanni fulfinni maqaa isaatii baate sagalee kana gaafa dubbatu Yesuus Kiristoos kan inni dubbate kana isanni jedhe kan ammoo barreessee dhaloota biraan kan gahe kan kaa'e barattoota isaa keessa baay'ee kan isa jaallatu Waaqayyos baay'ee kan isa jaallatu jireenya isaa guutuudhaan Waaqayyo duukaa kan bu'e qulqulluu Yohaannistu sagalee kana barreessa. Yohaannis jechuun nama cimaadha. Isa abbaa wangeelaa, isa abbaa mul'ataa, isa ergaa sadii barreessa. Yohaannis suphaarraa adda kan ta'e maalirraa adda kan ta'e jedhe sakala abbaa wangeelaa kana barreessee nu biraan ga'e wangeela isaa keessatti jechaadha. Namni kun baay'ee cimaadha. Nama Waaqayyoon jaallatu, nama hundumtuu Waaqayyoon isani gaafa baqatan, gaafa rakkinaa sana, gaafa dhibbuu sana, gaafa fannoo sana, gaafa reetamuu sana warri isa duukaa turan hunduu isani deemaniiru. Namoota baay'eetu duukaa ture Waaqayyo duukaa, baay'een isaanii nyaachuudhaaf garaadhaaf, baay'een isaanii fayyuudhaaf fayyina barbaadanii, baay'een isaanii raajii adda addaa laaluudhaaf, ajaa'iba adda addaa laaluudhaaf irraa hawwata waan ta'eef, baay'een isaanii immoo sababa barbaadan isa qabsiisuudhaaf Yesuus Kiristoos duukaa nama baay'eetu deemaa ture. Fayyuudhaaf warra dhufan Waaqayyo isin haa taasisu. Ilaaluudhaaf warra dhufe isin hin taasisin. Namni baay'een ilaaluu dhufe ta'uu danda'a. Namni baay'een sababa barbaadu dhufe ta'uu danda'a. Namni baay'een ragaa ilaaluu dhufe ta'uu danda'a. Namni baay'een immoo fayyuu dhufe ta'uu danda'a. Warra fayyuudhaaf dhufan Waaqayyo hunda keessa isin haa taasisu. Galateeffadhaa Waaqayyo keenya. Fayyuudhaaf namni fayyuudhaaf gaafa dhufu hin fayya. Namni fayyina gaafa barbaadu Kiristoositti yoo amane hin fayya. Namoonni baay'een nyaataaf deemaa turan nyaataniiru, garaa isaanii guuttatanii galaniiru. Arrasi namoonni akkasii jiraachuu dandeenya keessaa akka baanuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Namoonni ajaa'iba garaagaraa ilaaluudhaaf deemaa turan jiru, ilaalanii arganii galaniiru. Ajaa'iba hojjechuu kan danda'u Waaqayyoodha waan ta'eef. Eenyudha waan ta'eef? Eenyudha waan ta'eef? Galanni fulfinni lilleensaaf haa ta'u malee Waaqayyoodha waan ta'eef arganiiru. Arras Waaqayyoon bara sanaa jira, fayyisuu danda'a, nyaachisuu danda'a, jiraachisuu danda'a, ajaa'iba hojjechuu danda'a. Ammas galanni maqaa isaatiif haa ta'u malee isatti amannee jirrachaadha. Inni kun egaa Yesuus Kiristoos Yohaannis baay'ee isa jaallata. Hanga karaanootti duukaa deeme namni amma dhumaatti dhaabbate hin fayyaa. Maal ta'a? Amma dhumaatti jabaattanii akka dhaabattan sina gargaaru. Hamma dhumaatti jabaatee namni dhaabbate hin fayya. Hamma dhumaatti jabaatee namni dhaabbate hin badhaafama. Namni hundumtuu gaafa dhiisan, namni hundumtuu gaafa biraa sokkan hanga karaanootti duukaa kan ture Yohaannis kanadha. Yohaannis kun hanga karaanootti duukaa gaafa turu baay'ee gooftaa isaa kan jaallatu maqaan kennameeraaf. Yohaannis isa fuula kottoonfataa jedhames kennameeraaf. Maaliif? Gaafa sadibbisan sana gaafa jimaataa fannoo irratti dhiphachuusaa rakkachuusaa gaafa laalu nyaara isaa walitti guureedha. Nyaara isaa kottoonfachiiseedha Yohaannis. Achumaan nyaarri isaa kottoonfatee hafeedha dhiphina isaa yaadachuudhaan. Arras dhiphina isaa akka yaadannuuf inni nu haa gargaaru. Garafamuusaa, reebamuusaa, nuuf jedhee gidiraa arguusaa, gindillaa baachuusaa, fannoo irratti fannifamuusaa yaadachaa akka jiraannuuf hunduma keenya Waaqayyo nu haa gargaaru. Hanga karaanootti deemee fannoo jala dhaabbatee haadha Waaqayyo dubroo Maaramii badhaasa fudhatee gale Yohaannis. Liljiraa galateeffadha. Badhaasa karaa isaa nuuf kennamti. Haati Waaqayyo kennaa godhe Waaqayyo wangeela Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 27 irratti ilaa haadha kee, ilaa maal kee? Ilaa maal kee? Haati Waaqayyo hunda keessaniif haadha isiniif haa taatu. Ilaa haadha kee jedheetu gaafa sana kenneef Yohaannis fudhatee gara mana isaatti galeedha. Isinis fudhattanii akka galtaniif sina gargaaru. Haadha Waaqayyo fudhattaniittu miti? Yoom fudhattan? Hunda keenya Waaqayyo nu haa gargaaru. Gaafa jimaataa fannoo jalatti karaa Yohaannis fudhanne hundi keenya galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gaafa sana Yohaannis isa kana jechuuf hin jedhee egaa Yohaannis waa'ee waaqummaa Waaqayyoo barreessuu jalqabee ture. Jalqaba sagalee ture, sagalichi Waaqayyo ture, inni ofuma isaadhaa Waaqayyo wangeela isaa boqonnaa 1 kaasee barreessuu jalqabe waa'ee waaqummaa Waaqayyoon barreessee. Wangeelli Yohaannis warra kaan irraa adda baay'ee cimaadha. Waaqummaa isaan barreessa gaafa dosii gadi gaafa jalqabu waan hundumtuu isaan ta'eedha. Waan ta'e keessaa isa malee kan ta'e hin jiru. Asirtuu hundi keessan mee hundi galtan ililchiraa galateeffadhaa. Warra asirtan immoo dabalaa galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf barreessuun jalqabe gaafa barreessu hundumtuu isaan ta'e waan ta'e keessaa isa malee kan ta'e hin jiru.
waan arginuuf waan hin argamne sumaan ta'e dhugumatti waan hundumtuu waaqayyoodhaan ta'e galanni maqaa isaaf haa ta'u malee wanti nuun arginu wanti nuun argine waaqayyoodhaan ta'e erga akkas ta'e nan barreessa seenaa isaa nan barreessa waaqummaa isaa nan barreessa eenyummaa isaa dhaloota biraan hin gaa'e gaafa yaadu barreeffamee dhumuu hin danda'u mul'ata argeessaadha ergamaan waaqayyootti mul'atee barreeffamee dhumuu akka hin dandeenye waan waaqummaa waaqayyoo akka dhumuu hin dandeenye gaafatti mugaru sana keessaa ba'ee namni Yohaannis jedhamu tureedheetu waa Yohaannis barreessuu jalqabee jira nama kanadha Yohaannis egaa akkuma inni jedhe sagaleetu jalqaba ture inni waaqayyo bira ture ofuma isaadha waaqayyo inni kun dhufeetu dubroo maaramirraa foon fudhate dhalate maaliif Addaamiin fayyisuudhaaf maaliif Addaamiin deebisuudhaaf maaliif Addaamiin waan jaallatuuf maaliif raajiitu dura raajamaa ture waan ta'eef raawwachuuf maaliif waadaa galametu jira waan ta'eef waadaa sana raawwachuudhaaf Yesuus Kiristoos samiirraa gad dhufe gara biyya lafaa jechaadha. Namni waadaa galee diiguu danda'a raanfachuu danda'a dhiisuu danda'a waaqayyoon keenya garuu inni tamannu isa waadaa galee raawwatuudha galanni ulfinni maqaa isaaf haa ta'u malee waaqayyoon kun maaliif Addaamiin uume gannata keessa kaa'ee gargaartootaa tufe waan hin kaa'eefi akka rakkanni dafqane akka hin jiraanne akka hin beelofne akka hin dadhabne gannata keessa gaafa kaa'u iddoo jireenyaa kaa'ee kana keessa jiraadha. Iddoo kana kan jiru hunduma isaa nyaadhaa itti fayyadama muka gidduu dhaabaa wayini jiru kana garuu itti hin bu'ina yoo kana nyaattan hin duutu yoo kana taatan maal gootu yoo nyaattan maal gootu isinis waaqayyoon godinaa kan jedhan godinaan duutu mana qaalluun naqinaan duutu mana tonqaayin naqinaan duutu hin sirbinaan duutu hin ejjinaan duutu machaayinaan duutu waan hamaan godinaan duutu warra hin duune waaqayyoon keenya nu haa taasisu hin duutu ittiin jedhe gaafanni sagalee kanatti dubbatu seera uumamaa boqonnaa 3 irra deemtanii gaafa laaltan seexanni bofarra bulteetu gara isaanii dhaqxeedha seexanni waan garagaraa irra bulee simbira dhufa abbootii irra bulee dhufuu danda'a lubarra bulee dhufuu danda'a lallabaa wangeelaa irra bulee dhufuu danda'a nama sin jaallattin irra bulee dhufuu danda'a kanarraa akka of eeggannoof waaqayyoon keenya nu haa gargaaru gaafa gara isaanii dhaqxu waaqayyo maal isiniin jedheetti gara Addaamitti yaa mootii bara baraan jiraadhu mootiin bara baraa waaqayyo jiraa'e waaqayyo jira moo hin jiru waaqayyo jira moo hin jiru ammatu namni sin kabajeen jaalattu utuu namni mootii isiniin jedheen jaalattu utuu namni maqaa gurguddaa isiniin kenneen jaalattu utuu namni isiniin waaquma isiniin jedheen jaalattu garuu waaqayyo jira moo hin jiru ijoollee sagalateeffadhaa waaqayyotu jira waan ta'eef lakki ani mootiin itti gaafatti hin jedhu gara waan deemte yaa mootitti itti dubbatti waaqayyo maal isiniin jedhe muka kanarraa nyaatinaan duutuu jedhe gaafa jedhu waan eeyyeete gaafa kana hin duutanii maal hin gootanii yoo nyaattan hin duutan ija keessan tuba nama gaarii taatu jedhe gaafa boofni akka jetteetti dubbattu gaafa seexanni isaan gorsitu waan simatti dubbii kana dhageesse isa gooftaan isaan dorke sana sagidduu dhaabaa wayini jiru sana muka sanarraa kuttee nyaattee abbaa maraasee kan ta'e Addaamiin nyaachisteedha gaafa kana iji isaanii banamee qullaa ta'anii jedhagaamee qullaa ta'uu waaqayyoon keenya nu haa baraaru gaafa iji isaanii banamu qullaa ta'uu isaanii herregan hin sodaatan hin baqatanidha Yesuus Kiristoos hin dhokachuu barbaadanidha waaqayyoon dhokachuun hin danda'ama dukkana keessa dhokattee waan barbaadde waliin dha'uu dandeessa namni gaafa sin nageenya waa'ee nama hamachuu dandeessa waliin dha'uu dandeessa nama walitti naquu dandeessa nama dhokattee mana qaalluu dhaquu dandeessa mana tonqaa'ee dhaquu dandeessa waaqayyo garuu si arga moo sin argu waaqayyo si arga waliin jedhame waaqayyo si arga waliin jedhaani waaqayyo sin arga moo sin hin argu dhiisaa wanta waaqayyoon jaalanne hin godhina hin arga waan ta'eef gaafa kana qullaa ta'an hin dhokatan jedha asirratti ilaala abboommi waaqayyo namni cabsu seera waaqayyo keessaa namni ba'u wanta waaqayyoon jaalanne namni godhu qullaa ta'a namni qullaa ta'e namatti gabba'uu hin danda'a namni qullaa ta'e nama keessa deemuu hin danda'u hunda keenya wayyaatu nu kabaje beekaa wayyaatu namatti nu dabale beekaa wayyaatu nama wajjin wal kutteesse beekaa ulfina keenyadha waan ta'eef surraa keenya waan ta'eef hunda keessanitti waaqayyo surraa isinitti hawwisu abboommi isaa keessaa yoo baane galu qullaa ta'an yoo qullaa ta'an hin dhokanna namatti gabba'uu dadhabna qullaa ta'an hin dhokatan kanaaf abboommi isaa eegne seera isaatti akka jiraannuuf inni nu haa gargaaru gaggabaabsan jiran gaafa kana
waaqayyo saawwaame isaan deebisuudha kan inni samiirraa gad dhufe. Addaam achi keessaa waan ba'eef abboonni waan cabseef qullaa ta'e hin boo'eedha gara waaqayyootti. Waggaa 100 boo'ee imimmaan isaa lolaasee gaafa kadhatu waaqayyo isa dhaga'eedha. Waan isin kadhattan waaqayyo isiniif haa dhaga'u. Jedhe waaqayyo hin boo'in anatu si fayyisa. Dhala keerraa dhaladhee waggaa 5,500 gaafa ta'u haan dhufeensi fayyisaa jedhee waadaa isaaf galee dhagaa galateeffadhaa waaqayyo keenya. Akkas jedhee waadaa gaafa isaan galu guyyaan gaafa ga'u barri inni dubbate gaafa raawwatu samiirraa gad bu'ee dubaroo maaramiirraa Beetelemitti dhalatee Addaamiin fayyisee dhagaa galanni ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u malee fayyisuudhaaf deebisuudhaaf waadaa galee raawwachuudhaaf waaqayyo samiirraa gad dhufe. Maaliif? Tokko waffaa Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 8 gaafa laallu akkas jedha. Hojii seexanaa diiguudhaaf ilmi waaqayyoo mul'ate. Eenyu mul'ate? Maal gochuudhaaf? Hojii seexanaa maal gochuudhaaf? Diiguudhaaf, balleessuudhaaf, barbadeessuudhaaf jedha. Hojii seexanaa waaqayyoo haa barbadeessu. Ameen jedhaa biyya keenyarraa barbadeessu. Ililchidhaa galateeffadha. Barbadeessuudhaaf, balleessuudhaaf, jeequudhaaf, isa diiguudhaaf ilmi waaqayyoo mul'ateedha dhugumatti sana balleessuuf. Hojii seexan hojjete. Maal hojjete seexanni? Sobeetu Addaamin jannata keessaa baase. Hojii seexanaa balleessee Addaamin immoo deebisuudhaaf, fayyisuudhaaf ilmi waaqayyoo mul'ateedha. Dhugumatti Beetelemitti gaafa dhalate hojii seexanaa diiguudhaaf, Addaamin fayyisuudhaaf. Gaafa dhaqee laga Yordaanositti waggaa 30tti cuuphame xalayaa seexanni barreessee Addaamiif waan inni irratti mallatteessee ani garbitti seexanaa, ani garbicha seexanaa jedha jedhee irratti mallatteessee tokko Sooliin tokko Yordaanosiin keessa kaa'e balleessuudhaaf waggaa 30 gaafa guutu laga Yordaanositti dhaqee cuuphame. Dhagaa xalayaa garbummaa baatteertu sana galaanni gaafa baqattu gaafa gargariramtu dhagaan sun gaafa bakkeetti ba'u Yesuus Kiristoos irra jedhee cabsee dhagalanni ulfinni maqaa isaaf haa ta'u malee Yordaanosiin isanni kaa'e dhaqee waggaa 30tti cuuphame barbadeesse. Isa tokko Si'ooliin galche. Isanni Si'ooliin galche sana immoo guyyaa gaafa jimaataa fannoo irratti ol ba'ee dhiiga isaa lolaasee isa Si'ooliin sana barbadeessee dhagalanni ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf guyyaa fannifamuu isaatu yaadatama. Isa guyyaa jimaataa sana waan ta'e hundumaa Yesuus Kiristoos egaa jaalala namaaf inni samiirraa gad dhufe. Addaam garafamuu iddoo qabu ofiisaa garafamee Addaam dhiphachuu kan qabu ofiisaadhaa dhiphatee aniif sinduu kan qabnu ofiisaadhaa du'e waa'ee keenyaaf. Dhiphachuun isaa, garafamuun isaa, gidirfamuun isaa waa'ee koof waa'ee keessaniifi. Guyyaa gaafa jimaataa sana rakkoon hundumturra ga'uun isaa waa'ee koof waa'ee keessaniifi. Yihudaan dabarsee isa gaafa gurguru qarshii 30 kamisa galgala Yesuus Kiristoosin qabatan. Yoom galgalan jedhe? Kamisa galgan qaban jimaata gidirsaa dhiphisaa mootota gidduutti oliif gadi deebisaa raagaa sobaa irratti bahaa wantoota garagaraa dubbachaa Yesuus Kiristoosin gidirsanii gindillaa cimaa sabaachisan waa'ee koof waa'ee keessaniif. Gaafa sana gidirraa adda addaatti irraan ga'an waa'ee koof waa'ee keessaniif addunyaa hundumaa fayyisuufidha. Madaan alamiin fayyisaan addunyaa hundumaa fayyisuufidha. Eenyuun fayyisuufidha? Galanni ulfinni lilleen maqaa isaaf haa ta'u. Hundumaa fayyisuufidha. Namatti qooduuf osoo hin taane fayyisaa addunyaa lagaadhaan qomoodhaan biyyaan adda qoodee osoo hin taane nama hundumaa namoonni adda qoodan ilaaluu danda'an jiru. Waaqayyoon isaan qofa akka uumetti, Waaqayyoon isaan qofa akka jaalatetti, Waaqayyoon isaan qofaaf akka du'etti namoonni bara baay'ee ilaalaa turaniiru beekaa. Keessumatti amantaa ortodoksii keessatti namoonni baay'een saba Oromoo gadi qabuudhaan, hacuucuudhaan, dhiphisuudhaan afaansaa akka hin dhageenye, akka hin tajaajille bara baay'ee irra taa'anii gadi qaban kan isaanii godhachuudhaan. Kana ta'uudhaan amantaan ortodoksii amantaa Amaaraati jedhamee gaafa inni waamamu jira. Lakki amantaan ortodoksii amantaa saba hundumaati. Lagaan qomoodhaan afaaniin osoo addan qoodin amantaa saba hundumaati. Galanni ulfinni waaqayyoof haa ta'u malee keenya qofaas miti, kan isaanii qofaas miti. Isinii galaara miti? Kan Oromoo qofaas miti, kan warra Amaaraa qofaas miti, kan warra Guraagee qofaas miti. Amantaan ortodoksii kan saba hundumaa lagaan, bifaan, umuriidhaan, guddinaan, beekumsaan osoo addan qoodin saba hundumaa walitti hammattee qabatti. Galanni ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Bara baay'eetu rakkoon ture.
bara baay'ee sabni kun afaan saadhaan akkan nageenya akkan baranne fooni fidii gasaa nyaate akkan fayyine kiristoositti akkan aman bara baay'ee godhamaa tureera. Barichi darbeera galanni bulfinni waaqayyoof haa ta'u darbe sokke darbuu isaatti gammaddaniittu warri gammaddan galateeffadha darbe sokke wangeela akka kanatti dura afaan keessanii hin dhaga'amu. Abbaan barbaade waan barbaade asii sokkameen jettee galta osoo hin beekin. Barootan darban jaarrota darban namni foonii fi dhiiga gooftaa nyaatee fayyaan turre. Namatu sin barsiisne kaa. Jarri amanticha qabatanii turan, jarri amanticha irratti abbaa ta'anii turan, garaa isaaniif jiraachaa turani. Jiraachuudhaaf har'arraa boritti darbuudhaaf akkas akka hin taane waaqayyo hunda keenya nu haa gargaaru. Luboonni irra jirtan dhaggeeffadhaa. Warri ganaa luboota taatan dhaggeeffadhaa. Garaadhaaf hin jiraatina, ofiif hin jiraatina, mindaadhaaf hin jiraatina. Saba kana gara mootummaa waaqayyootti fidaa. Fayyisaan addunyaa hundumaaf du'e waan ta'eef. Namoota baay'ee yoo laaltan har'arraa boritti ce'uudhaaf bataskaanni kan isaanii kaffaltu birrii xiqqoo sana laaluudhaaf sanuma qofaa duukaa kan fiigan jiru. Kanarraa akka deebinuuf hunda keenya nu haa gargaaru. Amma iddoo tokkotti waa'ee afaanii kana gaafa kaasnu namoonni afaan Oromoo gaafa jedhamu akka diinaatti baqatan jiru. Tajaajilli afaan Oromoodhaan haa geggeeffamu iddoo kanatti yoo jedhame lubni hin jaallanne immoo asirraa ba'eetu gara iddoo biraatti deema. Inni kun maaliif deema? Miindaadhaaf. Inni kun maaliif deema? Garaadhaaf. Kanaaf akka hin taane waaqayyo isin haa gargaaru. Bara baay'eetu jiraatte namoonni akkasii. Bara baay'ee saba kana rakkiste baroonni akkasii. Namoonni akkasii jechaadha. Kanarraa akka of eeggannuuf hunda keenya nu haa gargaaru. Isa Oromoodhaa, isa Amaaraa, isa Guraageedha siin jechaan jiran. Hunda keenya walitti qabee jechaaran. Hundi kee akkas irratti waaqayyo si haa gargaaru. Fayyisaan addunyaa hundumaaf du'e waan ta'eef isaan ni garafame sana yaadadhu sabatti isa kana uummata barsiisi. Waliin hin dhayini. Sabni kunis addana dhufaa mana qaalluun naqin, mana tonqaa hin naqin, mana moortuun naqin. Fayyisaa addunyaatu jira. Madaana lamitti tabani. Hunda keenya nu haa gargaaru. Foon isaa fi dhiiga isaa nyaadhu fayyisa malee hin fayyitu. Yeroo afaan keetiin nageessutti, yeroo lumminatti duukaa haasa'uu dandeessu jirutti luboonni dur turani nama tokkotu gidduu gala. Yoo gaabbii galuu barbaadde ati afaan isaan nageessuun afaan kee naga'u duudhaadha lamaan kee maalii jechaadha. Inni sitti naasoo ati sitti naasoftu lamaanuu duudha jechaadha. Kanaaf namni afaan lamaan isaa beeku gidduu dhaabachuu qaba. Gaabbii gaafa jedhamu qalbii jirannaa gaafa jedhamu nishaa gaafa jedhamu namni tokko luba tokko qofatti gala namni kan maraan naga'uu hin danda'u. Naga'uu hin danda'a. Dur kanatti turechuu barbaadeen maaliif waa'ee dhageetti afaaniin amma afaan keetiin nageessa mana qaalluutti maaltu si fiissise. Maaltu bataskaana keessaa si baase. Maaltu foon dhiiga gooftaa nyaattee akkam fayyine si godhe akka fayyadu hunda keenya nu haa gargaaru. Egaa Yesuus Kiristoos hundumaaf du'e jechuuf achi dhage. Isa kana guyyaa gaafa jimaataa gidirisanii dhibbisanii si'a meeqa lafatti kuffisanii si'a 305 lafatti isa kuffisanii si'a 165 shimalaan isa garafanii dugdarraa geessu waa'ee koof waa'ee geessaniif. Qoree qoraatti abbaa 300 bidanii mataa isaarra kaa'anii sibiila 73 irratti gadi qabsiisanii gaafa sana mataansaa dhiiga bildiimmaa gaafa ta'e san waa'ee koof waa'ee geessaniif isa guyyaa jimaataa yaadadhaa. Isa yoomii yaadadhaa. Salphaa sitti hin fakkaatin waa'een fannoo Yesuus Kiristoos fannoo irratti fannifameetu addunyaa hundumaa fayyise. Waa'ee fannootu yaadatamu guyyaa irraa jechaadha. Maaliif? Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 14-15 fannoo isaatiin du'a nurraa ajjeesee galanni ulfinni maqaa isaa haa ta'u. Fannoo isaatiin du'a ajjeesee nagaa nuuf labseedha. Maal nuuf labse? Maal isaatiin? Fannoo isaa salphaatti hin ilaalina. Kan ittiin of jennu fannoo isaadha. Kan qabannee ittiin diinamoonu fannoo isaadha. Isa kana qulqulluun Phaawulos akkas jedha. Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 14 an fannoo gooftaa kootii malee kanan ittiin of jaju hin qabu. Dhageessaniittu mini? Maal malee? Egaa warri tawaahidoo kan ittiin of jennu fannoo namni baay'ee waan garagaraan of jajuu danda'a. Fannoo isaarra dhiiga Kiristoos irratti dhangala'ee yaadadhu isa guyyaa jimaataa sana. Namni baay'een warqeedhaan of jajuu danda'a, qabeenyaan of jajuu danda'a, beekumsaan of jajuu danda'a, taayitaadhaan of jajuu danda'a. Aniif sin kan ittiin of jannu mallattoon of jajiinsa keenya fannoo Kiristoosidha. Galanni ulfinni maqaa isaa haa ta'u. Dhiigaan bitame.
taamri waan ta'eef gatiin dhiigaadhaaf gatiin warqee wala caala. Gatii dhiigaa moo gatii warqee caala? Haatan nuti dhiigaan bitamne egaa inni dhiigaan nu bite madaana alamiidha. Fannoo kanarratti dhiiga isaa dhangalaase guyyaa jimaata rakkoo gurguddaan irra ga'ee fannoo irratti fannifame guyyaa sana wantoota garaagaraatu raawwate jechoota torba fannoo irra taa'ee dubbate ajaa'ibawwan gurguddoo ta'an hin beekne deebi'aniis hin taane torbatu raawwate. Kana beekaa gaafa jimaataati kun waa'ee koof waa'ee keessaniif gaafa inni fannifame gaafa inni maal ta'e gaafa inni maal ta'e sakana yaadachaa gala. Isa sinii fannifame kan dhiistan iddoo biraan dhaabatinaa manni qaallu sin galagala nona manni tonqaa'ee sin gubatan badamuun badu kan hin banne Yesuus Kiristoos qofa. Mana qaallu irraa kaastanii akka namni Waaqayyo sinaa gargaaru. Mee harka keessan ol kaasaa hundi keessan ol kaasaa kaasol namni tokko akkana bifne as keessatti hundumtuu ol kaasaa mana qaallu warri hidhattanis ol kaasaa irraa kaatanii akka namni dhageessaniittu kaasol harka kee irraa kaasee dhime madaana alamii gadhiisee mana qaalluun naqu jira jaarsa mana qaalluun naqu mana tonqaayin naqu mana moortuun naqu hinnattanii warra abbootii kun hinnattanii dhugaa Waaqayyoot hinnattanii dhugaa madaana alamii hinnattanii jiraaga inna godhaanii arraa kaasee ittiin deebi'uudhaanii yaa Waaqayyo sadarbe naadhiisi jiraaga sadarbe naadhiisi arraa kaasee yoon naqe garuu dheekkamsa keenya irratti gadhiiseedhaanii yoo mana qaalluu dhattanii madaana alamii abidda isaan sinaa balleessu. Yoo mana qaalluu deemtan yoo mana tonqaa'ii deemtan yoo mana moortuu deemtan sasiniif fannifame dhiistanii sasiniif girirfame sana sasiniif fannoo irratti du'e sana gadhiistanii mana qaalluu irrattan sillaasan jireenya keessanaa barbadeessu. Isa kanarraa ammoo siniif haadhiisu. Kanaatiif Waaqayyo irraa akka dambaadhe hunda keenya nu haa gargaaru. Guyyaa gaafa jimaata girraan kun hundumtuu irra ga'ee waa'ee koof waa'ee keessaniif Yesuus Kiristoos dhiphate. Xalayyaa seetanni sooliin galche achitti dhaqeetu barbadeesse. Maaliif jennaan Qolaasiyaas boqonnaa 2:14-15 irratti akkasidha. Xalayyaa du'aan irratti barreeffamee ture sana hin qabnu fannoo isaatiin nurraa barbadeesse. Ergaa galanni fulfinni maqaa isaa baatu malee nurratti isa barreeffamee ture sana. Maalin nurraa barbadeesse? Kana beekne Waaqayyotti akka amannuuf inni nu haa gargaaru. Kanaaf fannifamuu qaba. Isatti kana mana hundumtuu akka fayyaniif ilma namaatu fannootti fannifamuu qaba. Mukatti ol ba'uu qaba. Kanaaf fannifame osoo isaan malin osoo faasaaf hin ta'in girirfame waa'ee koo waa'ee keessaniif kana yaadannee isarraa akka hin dambaane isa duukaa akka jiran Waaqayyo hunda keenya nu haa gargaaru. Waaqayyo hunda keenya nu haa gargaaru. Kanaaf immoo gara Waaqayyotti deebi'uutu barbaachisaadha. Kanaaf isatti amanuutu barbaachisaadha. Kanaaf isa duukaa jiraachuutu barbaachisaadha. Guyyaa jimaataa fannoo irratti du'ee sin hafne du'a mo'ee ka'ee anaaf siniif jireenya nuuf labse galanni fulfinni maqaa isaa haa ta'u. Du'ee nafne du'ee du'aa ka'ee anaaf siniif dhiphatee isa kana qofatti akka amannuuf inni hunda keenya nu haa gargaaru. Guyyaa irraa kanatu yaadatama. Guyyaa irraa kana yaadanna. Guyyaan irraa seenaa baay'ee qaba. Barumsi isaa bal'aa ture. Sa'aatii keenya gabaabduudha. Asuma irratti hin gabaabsi. Isaaf itti nu goote isa dhokate mul'isee Waaqayyo nuuf haa fudhatu. Yaa Yerusaalem, yoon si irraanfadhe mirgi koo na irraanfatu. Faaruu Daawit faarsaa 37 lakkoofsa 5.